taanuu fi jedhe nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam waan jedhu namni nama cinqaa keessaa baaftan rabbiin guyyaa qiyaamaa cinqaa ajaa'ibaa keessaa rabbi isin baasa jedhan. Kanaaf madaa hedduudha dhugaadha. Madaa hedduullee yoo qabaatte kanaa ol fattanamaa jira jiruun duniyaa fatana. Magaalaa Roobee kana keessa asli ijoollee akkam gaafa duraaniin beeytan lafeetiyyaa haati ammootiniin rabbiin ciniinsuu keessatti ammootiniin duutee abbaan illee ji'a afuriin itti dhaqqabe. Ijoolleen afurii yatiima ta'ee hafte. Jira namni hima dabra ganda akiraa akkanuma dabra. Haadhaaf abbaan namarraa dabruun sibichaa miti. Namni haadhaaf abbaan hin qabne nama hedduu. Si obsa rabbi haa kennu. Yoo jiraatti ammootiniin nu fayyadda. Oromoo fayyadda. Yoo duute ammoo ofii fajjeefte ammootiniin laal gara itti deemaa jirtu laali. Miidhama. Amma waan goonu namni nama hin geenne nama waa jedha onlaayinii kanarratti. Nama hin geenne waa namaan jedha. Nama rakkina namaan beekne tullee waa namaan jedha. Dhugaadha humna qabdaa kalee dalagatte haadhaaf abbaa kee ammootiin ittiin xoorte rabbi jazaa si haa deebu. Har'a waan kana ammootiin akkuma asirratti dubbatte kana dhugaa sagalee qabda dhugaa. Sagalee teetan ammootiin akkuma dubbatte kana rabbi guyyaa qiyaamaa anaa fi rabbi siin haa jehu. Garee hedduu jira garee kana wal hidhanii garee keessaan osoo guyyaa wayii itti gootanii fi guyyaa san garee wayiitiin keessaan waa gootanii wayi. Namni har'a asirra jiru ammootiin fuula kana yoo laale isaa bor qayyaramellee isaa bor yoo jijjiiramellee waa godhatellee eegarii deebi'ee namni keenya namni nama hin geenne waa namaan jedha. Nama keenya ka onlaayinii kanan beektan. Hattan isaa dargaggeessa bareedaa kana dhiisa nama sheekaa nama ulamaa'ii hedduudhaan waa itti katabdi durriyyee. Waa jetti. Siigala kanaaf ati Oromoon sibira dhaabata Oromoon galaana baay'eetu jira Oromoo baay'ee jira. Nama hedduu namni keenya ol qabe dhugaadhaan mootiniin waa sosocho'u jechuun barbaachisaa yeroo ammaa jiruun ulfaatte aslii kiyya namni hin beeku. Anamma dhugaa dubbachuuf wallahi birriin Itoophiyaa na duuka dhufte makkaa ufiillee xawaafee isiinillee haa xawaaftu jedhe. Maaliif jenna nullee barakaa bitannee birriin teennallee barakaa bitatte. Wallahi. Habarakattu. Xawaafa haa xawaaftu na duuka. Birrii dhibba namaa tanatu na duuka dhufe sanuu haa xawaaftu jedhe. Nuuroodha yeroo ammaa tana bakka waa si dubbachiisa. Namni hedduun ka qullaa deemu kanaati maraattu hin jedhiniin ka ofiin haasayaa deemutu caala. Maaliif ka akkana marra deemu ka ofiin haasa'u jira asli ka akkanumaan haasayaa deemu. Jiruuf akkasii haasa'isiisa. Siigala kanaaf akkuma magaalaatiin jireenyi ulfaataa deemaa jirti keessattuu Finfinnee keessatti yoo harkaa waan qabaatii yoo harkaa waan hin jedhin jireenyi ulfaataa. Namni mana hin qabne namni makiinaa hin qabne namni haadhaaf abbaa hin qabne sanuu jireenyi ulfaataa wallahi. Rabbiin si haalaa fi obboleessa keenya bareedaa fuulli isaa bareedaa. Wallahi waan ittiin dalagattu Oromoo galaana qabda Oromoo 100,000 namaa kennu Oromoo miliyoona 1 namaa kennu jira abbo kara fayyaalessi ol bahee. Kanaaf waan amma akka yaada kiyyaatitti asirra son ta'in guyyaa itti godha garee wayii hidha akkasitti haga guyyaa mara kon qabu gara dheeraa kon qabu isin ajri mata rabbi nutti maa jenne mara kon qabu amma gargaaruu feena guyyaa maal itti goona miti mucaa nama bakka ciisu hin qabne rakkataadha nama haadha abbaa hin qabne nama mala hin qabne nama mana hin qabne nama bakka hafuura itti baafatu qabu bakka itti godhani ustaaza kalee akka itti deebine nuuf rabbii fi uummatoota arge beeka. Ayyee gajettan kiinnootiin Oromoo baay'ee qabnaa kuni. Namni nama cinqaa keessaa baase guyyaa qiyaamaa rabbi cinqar keessaa rabbi isa baase jechuutu jira. Nama ammootiin nu dubbisaa nu ol seensisaa namni ana jedhu ol haa seensisu cinqaa kana keessaa haa furu. Namni haadhaaf abbaa hin qabne meelaalati namatti dhagahama dhugaa. Gara galuun qabu dhugaa. Namatti zoora dhugaa. Namni kiishaa waan qabne dhugaa namatti zoora. Jaalateetii miti namni dargaggeessi fuulli bareedaan kun akkanatti nu bira dhaabatu kun. Cinqaa keessaa rabbi si haa baasu abbo. Aboo cinqaa kana keessaa rabbi si haa baasu. Mee namni cinqaa keessaa rabbi nu haa baasu jettan. Aboo cinqaa keessaa rabbi si haa baasu. Rabbi duniyaan nama fattana barasli. Ilmoo ati jaalattu si biraa fuudha. Haadha ati jaalattu si biraa fuudha. Jaartii ati jaalattu si biraa fuudha. Kulli warra daara akiraa tartee akiraa taree qulfii dhiisee qulfii makiinaa viillaa dhiisee biraa deeme. Boqoo babbareeddu biyya jala jira. Niitii bareeda dhiisee. Kanaaf
ربي دنيا تيسان كيس بركة هكا وابو غند مكة جرامي أنا جيت أولبي يبو كوتو كوتو نما كتو مكة اللي كربي نجري سنجرا أبو دنيا تيكيس بركة ربي هكا ورزقي تيبر ربي هاقودم أبو الفودي ربي قد يسين دي بيسيني يسين دبتشيسر أما وانقو تاريخي قالوا مي مچان كنا كأمسات تسوسوك بررت اللي تهي قد آمنا ورجة ترين جركينا وانتو كثيرين تيما dirqama nama tokko gargaaruu fi nuti aadaan akka Oromootti akka sabaatti qabnu aadaa fokkataan nu qabnu gaafa namni dhukkubsatee du'uuf sakratul mawti keessa seene fi gaafa namni du'e imimmaan sobaa walii boqonna sanii miti nama keessan gaafa inni fayyaa qabu humna qabu gargaaradha gaafa inni dhukkubsateetiin dadhabe dhiisaa itti imimmaan sobaa san boyuu dhiisaa so amma so amara taate suufa uffateetiniin bakka marronyaal qosqisuun jennaan gifuun jenee qosoqqisaallo yoo jedhellee wal qosoqqosa ummanni keenna garuu akkasii miti oromoon du'a keen barbaadu jiraachuu keen barbaadu aadaa fokkataa akkanaa kana haa dhiifnu ammaa fi ijoollee hedduun koomentii jalatti reebgise jooyin gootan isin arge mucaa kana yoo dandeettan gargaara yoo dadhabdan abbaan rabbi kenneefin gargaara hamilee waan isa tuqu dhiisa akka itti si rakkisu rabbi beeka rabbi qabaatadha sihii arra quufteetiniin kiisiin kee guutuu garaan kee guutuu boru si dhabsiisuun mala isaa arra dhabee uf ajjeesu jedhu kana rabbiin boru hiruufin mala jedha keenya duniyaa waliin hin dhalatan hundi keenya qullaa dhalanne kanaaf warri giiftii kennuu dandeettan karaa giiftiitiin kennuu dandeettan kun maqaa isaatti irratti qaqqabaa push godhaa fi warri kun immootu 1,000 2,000 500 yoo mucaan kun idaa namaa ofirraa hin qabu homa ittiin akka ka'umsatti gadiin dhaabatu wayii bira dhaabbanne mucaa qeerroo lafaa dhufaa humna qabu fiigee jalaa bahu ari'uudhaan qabu dalagachuu danda'u kamallaqa dhabaa faadhaa abbaa bakka tokko dhabee yaadni dhiibbate kana sammuu isaatitti haa deebifnu sinigalee hiyyummaan nama maraachiti hiyyummaan namaa gadi nama gooti so namni dalagaa qabu bakka buluu qabu yaada qabu waan dhabe hin qabu warri kaleessa warra akka kaleessa beelamee mubaarakiin faa reedii faa isaaqiin faa makkii faattillee sheer godhaa fi koppiliinkillee godhaa waan qabdaniin bira dhaabbadha mee namni ani mucaan kun obboleessa kiyya 5,000 gargaara jettan akkaawuntii kee nutti himimee naafi. Eshi. Wallahi simayyuu rabbi jazaa deemu aslii dhugaadha. Rabbi duniyaa tana namatti kennee nama mul'isee nama harkaa fuudha. Hedduu rabbi duniyaa itti kennee harkaa fuudha. Nama hedduu rabbi itti kennee harkaa fuudhe. Attan Suuriyaa tana mee ilaalaa isin. Suuriyaa kana numbarreessa unaste. Balleessi ganda Suuriyaa kana waan rabbi godhee Itoophiyaa jalaa. Sakiinaan barreessaa jirtu kana maqaa wajjin barreesse. Eenyu maqaa afaanumaan dubbisi haa qabatani. Qabadhaa nu dubbisi. 1,000. Abarreessu. 1,000 qabadhaa. 1,000. 58. 58. 64. 64. 99. 99. 81 kun Hussein barreessaa jira. Maqaa. Sakiinaan barreessaa jirti. Kairuu Muhammad. Okay, hundi keessan koppiliinkii godhaa. Mee namni obboleessa kaayee kana guddallee miti. Ramadaan illee dhufaa jira. Mucaan kun hafuura baafattee haga Ramadaan xiqqoo gad dhaabatee qalbii qulqulluun haasoomu. Mee namni 5,000 namni uf qabdaniif namni 10 5,000. 5,000 nama uf qabuuf nama 10. 5,000 namni uf qabdaniif boruga nama ergitaniif lakkoofsa tokko barreessaa 5,000. Hundee 5,000 warra 5,000 5,000 Abboo rabbi simbira haa dhaabatu. Doolaara 50 jechuun 5,000 waan guddaa. Abboo rabbi simbira haa Doolaara dhaabatu. 50. Nama naa galchi asli. Inoo namni hin jira. Doolaara 50 jechuun 5,000 doolaara 50
I think riyaala Suudii 250 waan akkasiin caalu. Abboo rabbi shimbira Halloo? dhaabat. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikum salaam. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikum salaam. دكتور أصلي جرتا فيا شيخ فيا. أنا بيجتو Fayyaa. Ya يا قلتهم أصلي نمني أكاكيتي كون حبايئتو ججبات ده على قاري رجرتني نما كان غرقانون كون قاري ده يا دكتور كينا ندبتين راد أبو اللين فافا مجام كون اللي غرقارم اللين قاري ده سنيفو ومن ديك غرقارن أسمان نام سدبرسا أنس دولار دبا نيرقا في أكاونتي سارتي masha Allah masha Allah. Doolaara dhibba beelli qabda miidhagduun sitti haa ergitu miidhagduu doolaara dhibba lama nuun iyyatte walirratti ergita. midhaay Rashid. erguun danda'a Kuma soddoma jechuudha. isitu narra ergamoo anatu irra erga Isiin zeellii gaafataa jirti erga kaleetti waan ta'eef zeellii qabda asirratti haa ergitu. yaa zeelliin hin qaba yaa Zeellii kee pilis kunoo miidhagduu keessan ergiif. eh Keessan ergiif nama birallee yoo biyya faranjii irraa Ameerikaa irraa niyyatan asirratti ergisee walitti qabaafi. Zeellii kee. keessaan ati nama wannaa kiyyaranaaf tekisti naa godhi allakkoo isa Keessan teekitti sii godha. Keessan teekitti sii godha. Keessan. lakkoo isuma kiyyatti kennita zalleen lakkoofsuma qofa barbaadas na ta'ee fi Okay, ati ammaa fi miidhagduun doolaara 200 sirratti ergiti. Miidhagduu ergi keessan miidhagduu Boorana argite koomentii isii. wallaahi hin agarree amma seenee aslii hin agarree sirra ergaa ati ergii fi isin nattaa ergitu lakkoo isa kiyya ati ergii fi midhaagduu okay yaa Abdurrashid waan ofii jaalatu rabbi isinii haa kennu. Abboo waan ofii jaalatu rabbi isinii haa kennu. Bakka ati baafte kana miliyoonni haa kennu. Okay, doolaara 200 arganneerra. Rabbi isin haa milkeessu doolaara 300. Doolaara 300. Thank you. Kuma 30 meeqa arganne. Thank you very much. Doolaara 300 arganneerra. Sawarini. Ol naa seensi nama lakkoofsa tokko katabate. Ol naa galchi nama lakkoofsa tokko qabate aslii kiyya. Rabbi barakaasi haa godhu simaafu. Taragaagaa ustaz. السلام عليكم. Waalaikum salaam. Waalaikum salaam. نجا كم دكتور كم Nagaa fayyaa. أنا اللي نما زيلو أرجو أرجع جنان دولار ربا إن أرجع Doolaara 100. Tole hayyee. إيه قرو أكاونت Warri doolaaraa kun bakka tokkotti waliin naa qaba. يا زيلو أرجع جنان Abdurrashid irratti galchi. جنان إني هاي نا أرجو كا قرا كيسا Ab- Rashid. aslii ila waan siin jechuu barbaade anamma beeta lakkoofsa kiyya sirra erga ati nama niyyate lakkoofsuma kiyya itti ergiiti namni sun yoona erga screenshot godhaa siif erga زيلو نقرو مكافي نمبر قافة مكاكي قوتو نمبر قافة maqaa hum argiteen ati seef goote jennaan rakkoo hin qabu maqaa kiyyuma kanaan jira garuu akkuma feetettu maqaa feeteenu ati aadu yoo wanna goote uma takka rakkoo takka hin qabu maqaa maachii wanni godhu hin jiru siigalee ati lakkoofsuma kiyya qofa itti galchita. يا قرو زيلو ني مكا نو مكاكي نمبر قافة دون ثاني مكاكي قوتو ودين بامالين بام yoo ati maqaa kiyya seef goote zalleen maqaa kiyya lakkoofsa kanaan ol baha obboleessa kiyya abdii saba. Maqaa kiyya ati aadi seef goote jennaan lakkoofsa kiyya seef goote jennaaniini zalleen siif ol baha. أيه أيه So ani ergaa asliin isinitti haa ergu amma anaafati aadi iyyuu irraa hin qabnu. So sababa sanii fi asliin nama zalleedhaan ergutti haa ergu. Ana asliif nin barreessa. أوكي أيه أيه بريدة بس دكتور ناير قابا كان دورا ربان يدي في جل Masi gaafadhe naa ergi. Lakkoofsa kee akkaawuntii haadha seenatti naa isin jedhe naa ergi. Abdurrashid.
Okay, Galatoma, Abdurrashid, Midadu, Abdi, thank you very much. Warri America dollar dhibba afur obboleessa keenya nu waadaa seenaniiru. Mee ijoolleen biyya Arabaa hoo miskiinneen biyya Arabaa hoo namoonni biraa hoo namummaa kanaati another warri ergattan mee warri ergattan lakkoofsa tokko barreessaa warri obboleessa keenya kana waan dandeenyu bira dhaabbanna jettan lakkoofsa tokko barreessaa isin galcha. Khadija. Asli keetuma kanarratti siif ergee jira lakkoofsa keetuma kanan laali. Anki yaa'ee isaa fuudhanaa kana na ergi kun hoggaa haadha seenatiin isin jedhe keessa jiru.